Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuuraa Qulqulluu sadan Waaqa tokkootti ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan bakkaa fi iddoo jirtanitti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana odeeffannoo tokko qabadhee dhufeera. Hundumti keessan akka hordoftanii, keessumaa immoo shamarroonni biyya alaatii gara Itoophiyaatti dhuftanii fi shamarroonni biyya keessaa gara alaa baatan keessumaa yakkoota naannaa eerpoortiitiin mudatu bifa ittiin of eeggannoo gochuu qabdanidha. Keessumaati ijoolleen keenya biyya Arabaa garaagaraatii gara biyya keenya Itoophiyaatti meeshaa kaargoodhaan ergitanii erga biyya geessaniin booda meeshaa keessan fudhachuudhaaf gara eerpoortiitti deemtan akeekkachiisa yookiin immoo of eeggannoo cimaa isin gochuu qabdan isinitti hima jechaadha. Innis maalidha? Araba teessanii dursas haa ta'u meeshaa kaargoon ergitanii yommuu isin biyya geessan biyya galuudhaaf ji'oonni muraasni, yeroon muraasni gaafa hafu dursitanii meeshaa fudhachuu qabdan. Meeshaa isin ergamu sana ergitaniitu ofii keessanii tikkeeta xiyyaaraa kuttanii gara biyya Itoophiyaatti imaltu jecha. Sanaan booda maatii keessan bira geessanii, biyya keessan geessanii, guyyaa qaxaroo keessanii isiniif bilbilama waan jedhamuudhaaf sagalee bilbilaa eeggattaniitu gara eerpoortii dhaqxanii meeshaa keessan fudhachuudhaaf deemtu. Isa sana keessaati kaffaltiiwwan nagahee seeraatiin kaffalamu. Meeshaan keessan kiiloon isaa hangi isaa erga beekameen booda amma kaffaluu qabdaniit piroosesii achi keessaa kan kuusaa magaazina jedhamus kaffaltaniitu qabeenya keessan yookiin immoo meeshaa keessan fe'attanii gara biyya keessanii galtu. Keessumaa naannaa eerpoortiitti wanti isin mudatu nagahee bicaa isa jedhamudha. Namni baay'een kanaan nyaatameera. Namni baay'een kanaan gowwoomfameera. Birri isaa, maallaqa isaa, qabeenya isaa bitee gara biyya Itoophiyaatti fudhatee dhufuudhaaf baasitti baase dhabee harka duwwaa hafaa jira. Yeroo tokko obboleettiin keenya tokko meeshaa qabdu fudhachuudhaaf gara eerpoortii dhaqxee piroosesii jalqabaa gaafa eegaltu, jarreen kun immoo keessumaa hattoonni naannaa eerpoortii irra hojjetaman kun konkolaataa qabaachuu danda'u, hojjettoota achi keessaa fakkaachuu danda'u, baajiiwwan garaagaraa kaawwachuu danda'u, qooqa garaagaraa keessumaa qooqa nuti haasofnu illee qo'atanii nu mooksuu danda'u. Gaafa isaan Oromoof haasa'an, gaafa isaan uffata gaarii uffatan, gaafa isaan simannaa nu taasisan, dhuguma jarri kun nuuf yaadaniitu, jarri kun nuuf dhimmaniitu jennee itti of gatu dandeenya jecha. Keessumaa meeshaa kee as kaa'ii konkolaataa kana keessa galchi yookiin asumatti si eegnaa
waan qabdu as kaayiti waraqata nagahee bicaa akkasii kan dhaqii rukuchiisi koottu. Kan sin garramu borsaan harkaa bilbilli harkaa bilbilallee qabattee seenuu hin dandeessu jechuudhaan namoota baay'ee bifa kanaan mooksanii namoonni baay'ee qabeenya isaanii dhabaniiru. Maarree obboleettiin keenya tokko erga meeshaa kaffaltee baaste walitti qabdeen booda maatii ishii waammattee nama amantu qabattee dhufuu otoo qabdu bifa kanaatiin nagahee bicaa rukuchiisi bifa jedhuutiin qabeenya ishii sana hundumaa dhabdee harka ishii duwwaa galteetti. Kanaaf maal ta'uu qaba? Tokkoffaan nama ofii keessanii naannaa sana beeku, nama haala adeemsichaa beeku qabachuudha. Lammata immoo eenyumaan illee amanuu dhiisuudha. Kana waan ta'eedhaaf nagahee bicaa rukuchiisi jechuudhaan yookiin immoo darra sanyii bicaa rukuchiisi jechuudhaan namoonni baay'een qarshii keessan nyaatamaa jirtan, kan duras nyaatamtan gara fuulduraatti immoo nyaatamuudhaaf kaatan gara biyyaatti meeshaa gaafa ergitan dursaati waan kana xiinxalaa madaalaati waan akkasii hattoota akkasiirraati of eeggadha. Inni biraan hojjettoota fakkaatanii hattoonni meeshaa waan jiraniidhaaf warreen akkasiirraas mataa keessan fageessuun isinirra jira. Inni biraan immoo haala qabiinsa bilbila keenyaa yeroo achitti ba'an bilbiloota harkatti ba'an irra keenyaa butu, borsaawwan harkatti rarraafanii deemnu irra keenya keessaa butu, wantoota garaagaraa hedduu ta'antu raawwatama jechaadha. Kanaaf egaa kanarraati barattanii warreen kaargoo meeshaa ergitan tokkoffaan meeshaan sin biyya Dubaay keessaa bittan gatiin isaa waan kan Itoophiyaa caalaa rakasa sinitti fakkaachuu danda'a. Kwaalitiin isaa ol ta'uu danda'a. Sa'aatii ammaa kana kanneen akka bilbilaa, kanneen akka telefoonaa, kanneen akka TVwwan garaagaraa, kanneen akka silkiiwwan garaagaraa, uffatoota garaagaraa, meeshaawwan manaa alarraatii binnee gara Itoophiyaatti finnee dhufu jechuun kisaaraa guddaa waan nutti fiduudhaaf meeshaa harkatti qabannuutiin alatti meeshota gurguddaa kanneen akka firiijii, kanneen akka uffata kan ittiin miicamu, kaawuyyoota garaagaraa, tiifiiwwan garaagaraa, bilbiloota ismaartota garaagaraa qabannee alaa gara Itoophiyaatti galuun qaranni isaa baay'ee ol ka'a waan ta'eedhaaf, baay'ee ulfaataa waan ta'eedhaaf kanarratti of eeggannoo guddaa gootanii amma isinii madaalamuu fi wantoota eeyyamoo qofaa qabattanii gara biyya Itoophiyaa akka dhuftan dhaamsa isinii dabarsuudhaafanii inni guddaan nurraa kan eeggamu kanadha. Yaa shaboo yoo fi jette mi'aayi, yoo namaa jette didii ta'uu baannaan soogidda siin jennee gara lafaatti si darbanna yookiin immoo gara alaatti si gannaa sana waan ta'uudhaaf waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Warreen akkasii kana warreen sitti toluu fi gara fuulduraatti barnoota afuuraa garaagaraa argachuuf kan barbaaddan chaanaalii kana sabiskiraayib fi sheerii gochuudhaan waliif akka dabarsan isin beeksisaa. Nagaatiin naa tura.